السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت المنورمو بكسنو ورّي من تابرا الشماء هرقونا سنجتة أرانتنا برنوتا وان سنفيد دواتي كوتا قبرديتي نسنين بفيجرا أكاسيتي يوتيوب خينيا في فيسبوك خينيا في تيك توك خينيا هنالي فولو قودا نهردوفا شير ريبوست قودودان نججبيسا سننجا أكاسمتي نهردوفا نفانا توران gara barumsa keenyaatti achi tarkaanfanna. Jeegaa kunoo bileeyyan kiyya wanneen isin barsiisuu deemu dhimma feesbuukaati. Feesbuuka keessan ad fireendii namoota isin hordofaa jirtan namni biraa akka arkuu hin barbaanne yoo godhuu feetan maaliif jennaan sikootiidhaaf akkasitti waa'ee feesbuukarraa isin barsiisuu deeman na hordofaa afaana tura. Feesbuuka keenyarra galuudhaan akkanumatti Facebook keenya jala gallee mallattoo tuttuqaa siitingii sadan tana tuyna ni agartan jeetii yaada achi booda akkanatti tarkifneeti piraayisfeetii kantaraal kaja'uu kana gatuyna akkanumatti ol harkifnaa nafaana tura obboleeyyan kiyya akkanumatti ol harkifnee isa kanarratti gadi tuyna. Yoggaa isa kanarratti kan galtuune akkan ol harkifne manage in account kaja'u kana tuyna akkasitti yoggaa kanarratti kana gadi tuyne asumaan mallattoo profile information kaja'u kana gattuina kana gattuquudhaan jala ol harkiftanii asirratti kunoo isin agarsiisaa jechuudha laal your friend is on your friend jaa namoota kunoo profaayila keessan jala seenee jechuudha aadii nama isin hordofaa jirtan laaluu kamu guruu barbaaddan jee isin gaafata ammoo kana public irratti dhiiftan jechuudha kana public irratti dhiiftan kan gadii kana jechuudha kan gadii kana olliimi kanarra galchinaan namni tokkichi nama isin hordofaa jirtan arkuu hin danda'u isinin jaa barnoonni keenya kan qabannee dhufnee kun kana fakkaata hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti nu jajjabeessa waan barbaadan komentii jalatti nu gaafadhaan nu faana turaan isinin jaa.